Asoosama gabaabaa imimmaan jaalala kutaa tokkoffaa barreessaan Kaamil Abdulqaadir. Boonii fi sooressaan baadiyyaatti dhalatanii guddatan. Boonii fi sooressaan yeroo ijoollummaa loon tiksaa walitti dhiyaatanii waliinis waan baay'ee dabarsaa guddatan. Umriin sooressaa akka inni mana barumsaa seenu isaaf hayyamnaan maatiin sooressaa erga mana barumsaa seensisanii sooressaan barnoota isaa kutaa ja'affaadhaan gahee jira. Haa ta'u malee isaa fi booniin wal duraa duuba ta'uun barnoota isaanii itti fufaniin. Sooressaanis amma akka gaafa ijoollummaa san osoo hin taane umriin isaa ija duburaatti buutee ijji isaatis ija duburaatti bu'u eegalteem. Filannoo isaatiif dubrarra ija naannessuu jalqabeem. Caaltuu fi booniin hiriyoota lameen waliin kutaa arfaffaa baratan yoo ta'u, caaltuun obboleettii sooressaatiin. Booniin caaltuudhaan hiriyyaa dhiyoo waan taateef yeroo hedduu qo'annaa barnoota ishee mana caaltuu faa dhuftee caaltuu wajjiin qo'achaa dabarsitiin. Galgalas erga booniin caaltuu wajjiin dubbistee dubbisa isaanii keessanii booda caaltuu gara mana isaanii kan geessu sooressaa tureen. Sooressaan amala saallammeessoo gahee erga darbee boodas qaama qalbiin isaa bilchinnaaf geessee obbaree boodas jaalalaaf qoqqopheessee ija isaatiinis durbatti bu'ee filannoo isaatiin agartuu ija isaa durbarra mirmursutti ka'eem. Sooressaan dhawaatuma galgala boonii gara mana isaaniitti geessuuf deemu waliin haasawaa dubbii garagaraa waliin dubbatan. Filannoon isaa kan jaalalaa kan jalqabaa boonii ta'uu hubateen. Marsaa guyyaa itti aanuu akka gaafii jaalalaa booniif dhiyeessu of amansiisee ishee jaalachuu murteessee jiraam. Galgalli itti aanus gahee akkuma barame caaltuu fi booniin waliin dubbisaa turanii yeroon booniin gara mana isaaniitti galtu geenyaan akkuma baratame sooressaanis yeroon irbaata nyaatu waan ga'eef osoo isaan waa'ee isaa haasawaa jiran dhufeem. Obboleettiin sooressaa caaltuun boonii gara mana isaaniitti akka geessu gaafatteem. Sooressaan otoo ofii isaatiifuu irbaata hin nyaatin boonii qajeelchuuf waliin qajeelaniin. Asoosama gabaabaa imimmaan jaalala kutaa tokkoffaa.